naaftamii sadii lakkoofsa sagal irratti lakkoofsa tokko irratti qoy Waaqayyo fayyisaan ana duwwaadha jedhan sobaa Waaqayyo. Waaqayyo fayyisaan ana duwwaadha jedha. Ati Kiristoos fayyisaa jedha. Waaqayyoon sobe. Gara gaaffii biraatti hin ce'in. Isaan amma dubbistu kana keessaa situ Waaqayyotu situyyuu Yesuus fayyisaadha jedhaa jirta. Waaqayyo fayyisaan ana duwwaadha jedha Waaqayyoon sobe. Ammati yookaan ofumaan itti dubbisti yeroo gubaa oolte yoo jarreen kanatti amanee ilmi namaa fayyina argachuu danda'a jedha macaafni yoo ta'e na agarsiisi yookaan hin sobde asumatti sobdeetta jechuudha. Oy dargaggeeffadhu waa'ee itti amanee fayyinaa miti Waaqayyo Yesuus itti amanuu waa lamaan hin jenne Waaqayyo fayyisaan ana duwwaadha Waaqayyo hin sobe kaa itti fayyitu fayyisu Waaqayyo qofaadha macaafa jedha hin sobe Waaqayyo. Kiristaanni immoo kan Yesuusitti amanuuf waan fayyuufidha malee waa'ee ilmaan sanaa miti. Walin argatu. La injiru waan akkas jedhamu. Injiru waan akkas jedhamu. Injiru. Maal? Maal? Kan jechaa jiru Waaqayyotu fayyisa malee Yesuus waan takka waan fayyisuu hin qabu. Yesuus mataan isaa of fayyisuu hin dandeenye. Gaafa qabanii tumanii dhukkee irraa kaasanii madeessanii ija isaatti tufanu waan takka gochuu hin dandeenye. Mana qulqullummaa isa fiigee baqachaa ture. Utuu fayyisa ta'e maafuu irraa deebisuu hin dandeenye. Fayyina tokko hin qabu. Kan siin jedhee Isaayaas irratti Waaqayyo fayyisaa ana duwwaadha jedha. Ilaa maal jedha beektaa Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4:4 irratti warra hin amanin qalbiin isaanii jaamee jira. Ifa ulfina Kiristoos arguu hin danda'an. Kanaaf siif hin galuuf malee fayyisuu Yesuusi yaggoota waa'een galuu miti. Injiru waa'een galuu miti qoy beekuma qoy nariifatiniiti. Waaqayyo fayyisaan ana duwwaadha jedhee moo hin jenne macaafa irratti. Gaaffii biraatiin jedheera kan macaafa irra jiru tokko baanis immoo. Waaqayyo qofa fayyisaan Waaqayyo duwwaadha. Kiristoos maal fayyisa ree? Waaqayyo fayyisaan ana duwwaadha jedha. Kiristoos maal fayyisa ree? Egaa Waaqayyo ana duwwaadha jedhee fayyisaan. Kiristoos nama hin fayyaa itti baratti. Kiristoos sana jechuun guutummaa Waaqayyoo sun isa keessa jira. Akkasitti akkasidha. Macaafumatti jedha. Guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos sana keessa jira. Malee Waaqayyoo addaati jira. Bari. Amma waan bareedaadha. Waaqayyo guddaa sanatu Yesuus keessa jira. Waaqayyotu Yesuus keessa jira. Babal'isuuf gaammati beekaa fi gaartamii saduraa. Ofumaa dubbisaa oltiin keessa dura. Hiika tokko nuu kennuu hin dandeenye. Waaqayyo tokko wallahi waan qabxii bareeda fiddeeti. Qabxii nama amansiisu fiddee qoy. Waaqayyotiyyuu Yesuus keessa jira. Jira bakka jira. Keessa jira. Ishi gaafa Yesuus gaafa Yesuus gara Maariyaam keessa ture Waaqayyoon ila Yesuusii Waaqayyoon of keessaa qabutu gadameessa Maariyaam keessa ture. Waaqayyo hundaatti argama. Waaqayyo bakka hundaatti argamuu danda'a. Beektoti. Kanaafuu Waaqayyotiyyuu gadameessa Maariyaam keessa ture qaama saalaa Maariyaamiin dhalate naan jedhi ka beekuma. Saala kee saaleessati silaa sammuun kee akkuma Maammed isa qofaa yaadaati abboo. Maal in dhalate moo dhalanne maa Yesuus in dhalate bar. In dhalate mi? Injiru saala kan jedhu injiruuti. Oy ka ayesh la jechuun Maariyaam Yesuusin hin deenye inni ulfoofta ilmas ni deessan jenne macaafni hin deessa jedheera. Hin deesse moo deesse moo deenye Maariyaam. Deesseetti. Deesse eessaan deesse afaaniin deesse moo gurraan deesse moo funyaaniin deesse Maariyaam. Karaa barbaadde adeessu deesseetti jedha bakka. La na deebis wallahi hin baatu qoy hin deemtu. Eessaan deesse Maariyaam qaama saalaatiin deesse moo akka dubartii ammaa kanatti moo gurraan moo funyaaniin deesse eessaan deesse. Hin beekun deessedha malee kan achiin deesse. In eessaan deesse gurraan deesse moo funyaaniin deesse moo ijaan deesse Maariyaam. Eessaan deesse. Miti kasi jedhe barsiitu yu qaama jettanaan jette bara akka waan sheemii wayitti ilaalte ofumaa kalee qaama saalaa dubartiitiin dhalatte hundi keenya achiin dhalannee kaane arra sheem goote waan hin taane goote dubartii xiqqeessuuf deemta barati. Dilaabar macaafni dubartii maammee fa'i. Maal macaafa xiqqeessa dubartii macaafatu dubartii xiqqeessa dubartiin xirooftuu akka jedhu macaafa kee mataan macaafa kee dubartiin xirooftuu macaafa xiqqeessa akkasumas illee sirraa barattee dubartii xiqqeessuuf deemta kanaafi Maariyaam Waaqayyoof nama deesse qaama saalaa sisanan inni gadameessa keessa ture qaama saalaa Maariyaamiin dhalate sun Yesuusii Waaqayyoof keessa qabudha. Naa deebis si jedhe waan ta'eedhaaf. Short answer gaaffii gabaabduu kan si deebisu awwal. Gaaffiitti na gaafatte kana macaafni achiin dhalate kan jedhu hin jiruun dhalate. Deesse moo hin deenye beekumaa deesse moo hin deenye? Deesseetti. Dubartiin eessaan deessi?
Dubartoonni dookterii mitan hin beeku karaa De isaan la wallahi hin baatu. Ishi Wallahi hin dubartuma takka naa fidi kaalal. Ani hin Kadeesse fuudhanne. jedhamtee karaa biraa deesse dubartuma takka fideeti. Eh? Dubartii deesse ijoollee deesse mucaasa ta'u dubartii ta'u deesse jedhamtee karaa biraa deesse naa fidi. Daf. Argee hin beeku karaa isheen deessu ijoolleedhaan ganaan illee fuudhu. Kottaa dhagaasini wallahi ganaa saalfatta wallahi ganaa saalfattee dhoksaarte malee wallahi wallaaltee miti gaaffii kana. Ishi Maariyaam eessa? Ati garuu daa'ima gaafii magana na gaafachuu maalan saalfadha gaafa? Neelis wallahi ganaa saalfatta waaqayyo kee karaa inni dhalate si barsiisu malee irra hin dhiiswan. Wallahi karaa waaqayyoon kee ittiin dhalate si barsiisaar. Situ maal jedhe guutummaa waaqummaa jedhe Yesuus keessa jiraa jennaan eega akkas ta'e Yesuus gadameessa keessa ture qaama saala dubartiitiin dhalate gaafa sana waaqaaf nama gadameessa keessatti baattee Maariyaam deesseen jedhe maaliin balleesseen si jedhe. Ani kanin siin jedhaa jiru sin mormine namni hin dhalate jechuun karaa barbaade dhalatu hundi keenya iyyuu beenna hin dhalate Yesuus Kiristoos. Kalas beekamaadhaan achumaan kanumaan ifatti dhalanne sanaan iyyuu waaqni Yesuus waaqa guutuu of keessatti baatee kanumaan ifatti dhalanne sanaan dhalate gadi. Ilma ta'ee dhalate akkuma ilma namaatti gad of deebisee otoo bifa waaqummaadhaan jiru. Waaqayyooti iyyuu garaa Maariyaam keessa ture waaqayyo dhalate naan jedhe ka waaqayyo dhalate waaqayyo guddaa sun gadameessa dubartii kun namummaa namu akka keenyaati miti dubartiin garaa gadameessa dubartii keessa taa'ee dhalate naan jedhe akkas taanaan. Dhaggeeffadhoo awwal maal dhabeetta? Anis immoo mootummaa witti sinati anis immoo muti waan macaafarra jiru tokko iyyuu sin mormu waan ta'eedhaafi qaanii sin qabu wanta sirriidhas waan ta'eedhaaf waan sin mormu iyyuu tokko hin qabu. Yesuus Kiristoos guutummaa waaqummaa namummaa isaa keessa jira. Hafuurri Waaqayyoo immoo bakka hundumatti argama. Yeroo kamiifiyyuu Yesuus guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos sanarraa addan baana. Yeroo kamillee taanaan. Macaafa tokko kanaafuu wanni si gaafadhe beekuma inni Maariyaam garaatti baatte sun inni Maariyaam garaatti baatte suni namaaf waaqa amiinsiin jedhe bar namaaf waaqa miti inni Maariyaam garaatti baachaa turte sun. Atu fakkeenyaaf jechuudha Waaqayyo bakka hundumatti argamuu danda'a jettee hin amantu yoo ta'e amantii kamillee keessa siin jirtu Qoy waa'ee waaqayyo eessatti argama inni Maariyaam garaatti baatte sun waaquma garaatti baattee deesse miti Maariyaam. Moo nama dhanni sun. Yesuus Kiristoos man baatte isheen Yesuus Kiristoos. Yesuus keessa waaqummaa jira naan jenneeti duratti Yesuus keessa waaqa jira naan jette kanaafuu inni waaqaaf nama walitti deesse ka. Waaqaaf nama walitti deesse wanti jedhu kun barraa'ee hin jiru Yesuus Kiristoos. Maal sinnaan jedhe Yesuus keessa waaqummaa jira jette moo jenne afaan keetiinati. Jedheera. Kanaafuu Yesuusii waaqummaa of keessaa qabuyyuu deessee mi gadameessa keessa baatte kaate. Eeka. Kanaafuu inni waaqa Yesuusin waaqaaf nama walitti deesse ka waaqummaa Yesuus keessa jira kanaafuu waa lama deessee Maariyaam. Waa lama deesse miti Waaqayyo hafuura. Namaaf waaqa ka nama guutuuf waaqa guutuu deessee bara. Guutummaa waaqummaa qabanni isheen deesse sun. Kanaafuu namaaf waaqa deesse jechuudha Maariyaam. Amma akkasitti kan barraa'ee jiru hin jiru macaafa namaa fi waaqa deesse jedhee hin jiru. Maarree waaqa guutuu nama guutuu jettee amanta miti Yesuusinatti. Guutummaa waaqummaa qaba inni dhalate sun nama tokko jedhu. Kanaafuu inni dhalate sun waaqaaf nama waaqummaan keessa jira nama waaqa keessa jira waaqaaf nama deesse jechuudha kanaaf. Ilaa. Gammadde baga waaqayyo keessi deesse Maariyaam bakka kanas biraa dabarru kan waaqayyo dhalatetti amanaa harta waan ta'eef. Gobas. Ati amma awwali jechuun amma waa'ee Yesuus Kiristoos ofuma si galuu didee mataa si dhukkubsa malee. Maal akkamitti maal kun yoon du'ee boolla jalatti dachii torba jalatti awwaalamee ol deebi'e kun naan galu malee akkamitti naa gala waaqayyo dhalate sammuun nan qeebaloo naan jaarraa 21 faayisa dargaggeessa jiru dargaggeessa barataa jirudha sammuun koo hin qeebalu kana. Akkasiin galle macaafumarra barraa'ee jira. Waaqayyo dhalate sammuun koo man qeebalu kan koo. Akkasiin galle akka fudhachuu hin dandeenye macaafumarra jira. Macaafumatti dubbata kanas akkasiin galle atarra waggaa 2000 booda dubbachaa jirtanii macaafni moo waggaa 2000 dura akkasii galuu hin dandeenye.
Hatu itti fufaa inshallah salaata. Siingalu yoo fayyina barbaadde qofadha kan inni siigalu yoo jireenya bara bara argachuu barbaadde ta'e qofa siigala yookaan siingalu. Atamma fakkeenyaaf jechuudha